Ala nuu fide falli maali kunoo isin wal dammeessaa jirra jechuu keenya daa'in isaa 24 isin dammeessaa jirra jechuu keenya araarama nuu godhuudhaafi kana nuu godhe obboleeyyan dhaggeeffadhu harargee bahaa jechuun maal jechuu harargee dhiyaa jechuun maal jechuu hikkuma isaa naa himime maali bahaa jechuun maali dhiyaa jechuun maali arsii bahaa jechuun arsii dhiyaa jechuun mee naa himi quraana irraa qabdamo quraana siin jee moo hadiisa siin jee hogguta ka gosa alaa jettee duula asan rabsita miidiyaa gubbaa baatee taakka hogguta ka gosa dagaa jettee asan rabsita lama hogguta ka ituu jettee asan rabsita hogguta ka alliyya jettee ijjan rabsita hogguta ka qaallu jettee rabsita hogguta ka shariifa jettee rabsita hogguta ka obarraa jettee rabsita eenyu qaal eenyu ni ituun eenyu anniyyi eenyu ala eenyu daga eenyu akkamitti abbaan of arrabse of hin dandamne abbaan of arrabse of hin dandamne harargeen lama jirtu harargeen burqaa diin islaami burqaa sabboontotaati burqaa qabeenya guddaati akka oromoon beekutti akka seenaan beekutti jaartuu ummata oromooti barsiiftuu diin islaam ta'u ummata oromooti madda qaroomin Itoophiyaadhaati akkitti namni beeku siyaasan kun khatmii jiruu teessanii isin balleessutti jira ilmi namaa hundi dhaaba isin ooftan kana keenya dhaabni rasuul yoo akka siyaasaa namatti ta'e kaafaa osmatuma keessaniif jaarratan walitti qabdan guutuun keessan kutaa kudha tokkoon abaa'os waan jaamu walitti qabdan hunduma keessanii walitti qaba badhaadhina waan jaamus hunda keessanii walitti qaba waliif gallaa ofiif jaarratan namni isin irratti jaare hin jiru badhaadhinaas yoo ta'e hoo jettanii bilisoomne jettanii jaarratan kaabaa'os hoo qabsoo karaa nagaa jettanii jaarratan abaa'os hoo nama lafarraa finna qabsoo wandaati unnaa moone jettanii jaarratan isintu jaarrate namni komattan tokkollee ni jiru jaarratanii yoo nama ittiin hin mootan deebitan ittiin wal fixxan deebitan ittiin wal fixxan nama irratti siyaasaan hojjechuun beektan deebitanii siyaasaa ittiin wal irratti hojjettan ittiin wal facaaftan deebitanii diin islaamis facaaftan waliif gallaa waliif gallaa waliif gallaa kununti waan isin fayyadu tokkollee hin jiru siyaasaan keessan sirriidhaan miti sabboonummaan akkanaatis hin jirtu sabboonummaan harargee gosa wal arrabsiiftu yoo biltsiginnaa taate obboleeyyan keessa kaarsiitis kumaantamaan biltsiginnaa keessa jiru isin harargeenis akkasumatti kumaantamaan jirtu wallagginis kumaantamaan jira jimminis kumaantamaan jira maaliif jiraachuma qabdanii jiraachuma qabdan
Hangawaan biraa harkattanii tanaanis fayyadamuu danda'uu qabdan. Yoo nama siyaasaa beeku taatan eegaa siyaasa beeknettanii mire. Teessanummaa wanni adda taatuuf hin jirtu. Kaafaa'oo keessaas yoo ta'e akkasumatti jirta. Abaa'oo keessaas yoo ta'e hunduma keessanii arsiinis ni jira. Maalis ni jira hunduma keessanii walii qaba. Dhugaa nama dhugaa miti. Wannummaanas baatanii namni ol arrabsaan jiru. Ijoollee guruppiidhaan feesbuuka keessa jaartanii miidiyaa gubbaa baatanii dheengadda ishee amiin maal isiniin jaanii booyan. Yaa uummata kiyya ol qusodhaadha. Isiniin jaanii almaan kiyya ol qusodhaa jaanii siksik jaanii kabajamaan ulamaa'ee guddaan isin keessa jiru booyan. Jalqaba duraa jaahilummaadha islaamaa fi islaamni walitti tuuluun. Harargee baatii fi harargee dhiyaa maqaa jiru Mallas Zeenaawi isinii baase. Maqaan akkana jaamuu fi kan akkana jaamuus hin jiru. Isin ilmaan bareentooti. Sila ijoollummaan daa'imni harargeedhaa kan abbaa isaa lakkaawwatee aadamitti hin galchine ni jira. Anni hiiche yoo ta'e abbaa keessan bareentooti. Qallee yoo ta'e abbaa keessan bareentooti. Ituu yoo ta'e abbaa keessan bareentooti. Isin shanyi. Isin. Islam. Islam. Jaarraa abbaa gadaa elemoo qilxuu dhukaasaa ture moo? Hundee bareedaatu jaarraa abbaa gadaa dhukaasaa ture moo? Boo! Kan addunyaan kunuu takka taate jechuudha. Power off. Abbaan bilisiginnaa ta'e haa dalagatu. Mirga isaati. Oromoo hunda turre akkas irra jira waan ta'eef. Abbaan kaafaa ta'e haa dalagatu. Waan bu'aa irraa argatu. Hangamatti siyaasaan ta'e san lafarraa isin fitte malee ta'e isin jiraachifte nagadhan. Kan nyaachisee isin obaasu rabbii ta'uudhaa quba qabna. Hangana ulamaa'onni rabbii waan salawaata buusanii fi rabbii isin jiraachise malee islaanu jiraachise malee lafarraa nu duguu akka hojii teenyatti akka nuti walirra daleeni. Beela nutti buuse, hongee nutti buuse, mootummaadhaan dhukkee nurraa kaase rabbi akkuma jee sanitti baallama isaa guutee. Yoo imaana harka qulla jirra, yoo diinagdee harka qulla jirra. Ammallee rabbi kadhachuu dhiifneeti dhidhiitanna waan biraa haasofna. Miskiin hangafi hin beekne nuti jechuun nuyi jechuun miskiin hangafi hin beekne jechuun walumaa galatti. Ummata humna hin qabne mee laal abiyyi kana laalime abiyyuma kana laali. Abiyyi kun yoo siyaasaatiin nu duuba ka'e nu booda ka'e waggaa 150 irra jirra. Gurbaan kun eeggadduma lafaa ka'e. Mootummaan addunyaa kun loobeel kenneef moo kenneef. Kaleessa Dubaayii jira. Amiirota akkasitti simate. Amiirota simate naan ji'a. Kana godhe hin dhaagatu mee laali. Kana amiirri kun mootummaan addunyaa kun hundi isa simatu. Leengattoo dorgaanii isa simata. Marshiidhaan bahee. Nuti garuu kan waa takka hin qabne waa tokkoof harkaa hin qabne waa takka harkaa hin qabne kanuma footoo qofaan poositiif godhuudhaan akkanumatti faarsaa oolu. Kan waa takka gad dhaabbannee hin qabne. Kan waa takka harkaa inni kun calliseetuma hojjeta. Laal nama kaayyoo qabu kan horuu dhagaa irratti horaa mire. Kun ganaa gosaa warrabsuu keessa jira as gubbaa. Faliima qabsaa'aadhaa barinni sabboonaadha. Oromoo bilisoomsanii bari. Warrabsanii akkamitti ati kan gosa ituudhaan beeyne gosa alaa gosa teetuun beeyne. Egaa kan gosa dagaan beeyne kan gosa obarraadhaan beeyne. Kan gosa Arsiidhaa maal akka taate hin beekne, kan gosa Jimmaa maal akka taate hin beekne, kan gosa Wallaggaa maal akka taate hin beekne. Kan yoo gosa walitti lakkaa'atte gosa ta'e ta'uu beektu. Kana wallaaltee ati immoo Oromoo bilisoomsuu deemta kaa.
dhaadannoo teessa waan biraa kan mootummaan addunyaa amiironni kun akkanatti maarshiidhaan beekasitti boonsanii simatan hin dubbatu laannuma deema isin zaachaan keessan kan waa takka harkaa hin qabne sanuu walirratti fokkortan siyaasaan keessan hangan takka duwwaadha ilmaan oromoo duguuge bara 150 maal akka daleedanas baasi ulamaa'ii rabbii dhageessaa raayyaa abbaa macaarraan daneessa jiran ummata keenya kaawongeen itti buutee fi baalee jiran ulamaa'ii rabbii dhaaba siyaasaatii miti dhaaba siyaasaatii miti dhaaba siyaasaatii miti kan hongee ummata keenyatti bu'eef dirmachaa jiru ummata keenya ka Suudii keessatti kana ta'eef kan gubachaa jiru Ahmadiin Abbaa Jabal fa'a Sheikh Amin fa'a kunoo mootummaa bira dhaqanii ministeerota san ummata san biyya Suudiitti ka deemanii obboleeyyan keenya nuu baasan kan nuu dalagaa jiru dhaaba siyaasaa osoo hin taane ulamaa'ii rabbiiti. Laala akkatti jaaran ulamaa'ii hoggaan jee jala maraan akka isin jaaran waan hin beeku siyaasaan maletti rabbi qofa jechuudhaan biyya jeequun maletti osoo dhiinni keessanii dhangalaani isin barsiisuudhaan beekumsaan basharamuudhaan maqaa rabbiitiin jaarmaa hin diigamne obboleeyyummaa rabbii isinii dhaame dhageessaa ta isin barakaa gootu ta isin sooromsitu tan beekumsaan isin jaalatu jaahilummaa keessaa isin baaftu badawummaa keessaa isin baaftu faarummaa keessaa isin baaftu struus dhaggeeffadhu 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 yoo siyaasaa taate ni caala yoo qabsoo taate ni caalan beektu maal akkatee anu sadarkaa kanarra hin jira yoo sirbaas taate ni caalan beektu anu baleessa keessa sadarkaa kana gubbaan jira jechuudha. Dhaggeeffadhu kan halkanii guyyaa isin barsiisu miidiyaa kana gubbaa ulamaa'ota. Kan isin gaafachuu irratti miindaa tokkollee isin hin gaafanne kan biyya jaalaa jiru dhaabni siyaasaa isin diigee jira bara meeqa isin diige waan isaan dalagan as baasi siyaasaa takka taate as baasi akka namatti dhiini ilmaan oromoo dillisuun silaa siyaasaa taate waaqoo fi jarraa abbaa gadaa isiniif jedhan gaafa isaan jiran islaamummaadhaan jibbanii irra suuraan irratti poostu godhan akka waan isaan jaalatanii akka waan tokkummaa jaalatanii dhageessanii hanga rabbi isin fayyade kaafaa onis fayyadamaa isin inji akka siyaasa ilmoo namatti ummata qaroomaa ta'e abaa onis hanga rabbi isin fayyade fayyadani badhaadhinaan si jaarrate hanga fayyadamte ittiin fayyadami hunda keessanii keessa jira wanni wal arrabsituuf tokkollee ni jiru tun magaalaadha siyaasa magaalaa akka bosonutti halkanii guyyaa osoo fiidanii namni mana jaarrate finfinneen teenya umayyaa Dirrewwan teenya baalee teenya umayyaa mana irratti gad hin jaarratu waa irratti hin qabu rabbi ittiin kadhatu gosaan wal nyaata islaama ta'ee wal nyaata tanaaf rabbi isa dhawa namaa gad isa godha waan isan geenye hin jire irratti moosisa yoo qalbii qabaatte sin dammeessi jira onneeteetiin si bannutti jira open arrahamaan allama alquraan dammaqeeti gadi galoodhaa miti dammaqeeti mee oromoo kiristaanaa ka walirratti duulu garte kiristaana walirratti duulu garte eenyu ati isa
Maali walirratti duula? Hin duulu. Ati hoggaa gosa dagaa arrabsitu. Akkamitti abbaa fi arrabsa moo? Akkamitti gosa itu itti arrabsita mooti? Gosa loolee itti akkamitti arrabsita? Warraa itti akkamitti arrabsita? Anni jecha akkamitti arrabsita moo? Maa jechuudha kun? Tuffii teenya moo maal jechuudha? Kun sabboonummaadha moo? Kun munaafiqummaadha. Islaamummaa diiguudha. Islaamummaa diiguudha. Diideoo daaraa ta'uudha. Rabbi dura fiideen dadhabsiisu. Uummanni kanaa kun amma sa'atan irraa eegalee yookaan rasuula kabajan taate itti duullaa si itti as baafadhu hareen lafa si naqa rasuulli qabadhu kana. Ni ciise malee ni du'e sitti hin fakkaatin. Ittiin duula yookaan jettu taate dhiira isaa tos bahi. Abbaan fedhe walumarratti isin jaara. Kalee isarraa walitti isin jaaran. Humna guddaa uummata Poorchugaaliin lole isin argeen. Poorchugaal guddaa faranjiiti. Masrii fi Turkiin uummata lole isin. Kan Minilik cabse isin. Yoo gootummaatiin baana. Kan Jawaar godhe isin. Kan Abiy godhe isin. Kan marroo godhe isin. Kan hanga isin jirtan Oromoon hin gabroomtu kan isin hin jee marraa guddinaa ba'a. Namni isin hin jiin hin jiru. Oromoon hin beeyne kan hin jiru. Maaliif Oromoon kana beeka? Maaliif kana beeka? Bu'aan isin taatan sirri beeka. Obboleeyyansaa waan taataniif sirri beeka. Arsii jechuudha. Harargee jechuun Arsii jechuudha. Harargee jechuun Jimma jechuudha. Wallagga jechuudha. Waan biraa jechuudha. Kan kana hin beekne kan gantummaa jiru bar gosa waan hin beekneefi bar. Gosa isaan beeku. Kanaaf eenyumaa ta'e mataa kee bakka bu'ii dubbadhu malee hawaasa bal'aa Harargee jidduu siyaasaa teetiinis uummata islaamaa jidduu siyaasaa teetiinis siyaasaa ta'e qaceelfadhuuti kottu. Siyaasaa ta'e qaceelfadhuuti siyaasaa akkam siyaasaa biyya jaartu. Hangammatti siyaasaan keessan kan waliin isin fixu malee mee siyaasaa Oromoo tan amantiidhaan Oromoon qoodin tan gosaan Oromoon qoodin tan Oromoo jaartee as baasii natti as kenni. Natti as kenni. Siyaasa naami rasuula keenya rabsiisifte moo hawaasni Oromoodhaa ka islaama waa takka hin qabu jette ta siyaasaa teessanii mi? Ta kuulloodhaa. Tu sabboonummaadha kuulloo garii baay'attee ol isin rabsiisaa baate siyaasaa teessanii mi? Ana hawaasa kiyya kana jaalatu ilmaan abbaa kiyya kabareento ka arsicha kiyya hojii ka waliin nadhee siyaasa teessaniifi jidduu lixee tanaaf hin jibbee dhiise. I'm Muslim. Akka namatti of gajjaara. Waan jiruunis mootummaa jiruunis fayyadama. Taanis hoggaa hunna qabaatan laal. Mootummaa abbaa fedhe jijjiiramee hoggaa 8 biyya faranjii tana bulcha. Hawaasni faayidaa isaa mootummaa irraa eeggata malee dhaaba siyaasaa kanamaaf naan taane
kummaaf naan taane jee yeroo ol nyaatus waan qabu tundayyuusummaa fi wallaalummaa siyaasaan beeytaniif irraa adabadhaa gattatta'a. Meelaal war abiyyi kun hin fokkoruu laal kan mootummaan meeqa ati kan waa takka kan qabne kanuma fokkorta. Qawween teetis nama dhoytu numa fokkorta. Siyaasaa keetinis namarraa waa dhorkiteen beeytu wal dhoyta. Ulamaa onni rabbiitii fi daa'in rabbii haa jiraatanii. Silaarraa hawaasni Oromoo akka siyaasaatiin faca'ee dhume. Jawaar faa kan uu baase ulamaa'ii rabbiiti. Achi nuu dhaqee dhaaba siyaasaatii miti. Akka du'u barbaada siifin hima. Dhageessanii. Baasee kaas. Dhugaadha. Dhugaadha. Osoon hojjetin ummanni faarfamuu barbaadu. Osoon hojjetin ummanni bilisummaa barbaadu. Mee hawaasa Oromoo rabbi isinitti agarsiisu. Mee waan kana mee dargaggoo fi shamarran waan hin jiru kana gabbaasi. Sanamnummaan narra Oromoo sana jaalatu ni jira. Olaantummaa teessan kana kabara meeqa hawwu kunis osoo hawwuu du'ee dhume. Waa takkan qabdanii kunoo suudii tana keessatti kana taane gocha nuti goonuun waa takka rabbillee dagannee siyaasuma. Ka suudii qofaa kan Keeniyaa keessa baqatee taa'u kun maali? Kan Liibiyaa keessa baqatee taa'u kun maali? Tanuma gubbaani Masri keessa Suudaan keessa Soomaaliyaa keessa kan jiru kun maali? Biyya keessatti oo baqattummaadhaan jiraachuu jirra malee kanama jiraachuu jirra. Kana hunda laalee jarrabeeti kanuma gubbaanummaas wal nyaattii bare. Boo abiyyi waa takka si godhe hin jiruuti ifi ol gooteeti. Ifi ol goote rabbi gootee rabbi si dhehee abiyyoonni sirra kaa'eef ajaja kiyya gartee gaafa diddeen dhukkee sirraa kaasa mootummaa si hidhee sirraa kaasu kajee rabbi sirra kaa'ee amani akka kiyyaa kanatti badawan tahini yaariifa tahii. Dhaggeessa badawummaa jechuun bari laal hariifa jechuun kan ibiddatti deemu yookaan ka dannasuu fi maal ka jiru kana osoo hin taane laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah jedhee ka beeku hariifni addunyaa kanaa. Dhaggeessa kan azaaba irraa najaaf baasu kan hiyyummaa duniyaatti irraa najaaf baasu hariifa jechuun. Malee isa jiru kana miti. Kana miti. Kun of fudhanii ofii of ajjeesudha. Rabbiin abbaa bilisummaati. Rabbi caalaa abbaan bilisummaa ni jira. Abbaa bilisummaadhaati miti. Sumaa kanaa unii uumeessi qallabaami. Rabbi moo abbaa isaan waa kennu. Kanaaf boo ammallee sirraawa angasit laala hawaasni gara rabbii geessanii ol dheeysa. Amma kaleessa biyya Landan tanatti mitiyyoon intala direedhawaati. Roozaa janiin. Rabbi rahmata isii yaa godhu. Abbaan manaasii dhukkubsatee siree gubbaa jira isa kana ni du'a jennee eegaa baanii. Isin fayya qabdi. Osoo abbaa manaa ni du'a jennee siree irratti eegaa jirru isin tafayyaa qabdu duute abbaan manaa ni jira. Laal. Amma nagee qabdaa kana utaaltee ibseeta malee aboo kana hoggaan sii himu rabbiin rahmata sii godheetiin sii himu jira ifittiisi. Hiyyummaa sitti buusee rabbiin dhahiinsa si dhahee kanaan si yaadachiisee dhahiinsa isaa kana uummata kiyya kana yaadachiisi je'eetiin si yaadachiisaa jira. Boo waan gabroomteef waan bilisoomuu dadhabdeef sii himuu hogganaa keetti zinaa godhaa farsho dhuga. Rabbiin gabbaru Allah hanjuu salawaatan qabu haajuujii maajuujii inshaallah hun qabu. Ahadun ahad. Dhugaa sitti himu maal fidda of ajjeesi. Makhluuqa rabbiin azzabin kaaboo eenyumti kan kee siyaasa keetiin. Boo rabbii isin uummateemi.
يو خبر سرت يا خبروا يو من سرت يا منو خاو منافقون من غاري ميت اسفكان دچم فكان وي نمني اقرب فيديو اسا كم تاغار كات سمالو مديو ستا تواني سي مخنا دغي فدو خاو جينا لا لغاس انا قديري hanga amma toromo woni da mete lal subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim jecha ture jarraba gada alkani guya wa ko gututis subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim haji adami subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim alkani guya nadi gammadati subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim abbaji faris subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim tanuma करते उम्मत करते अलकनी गुया वंता जानी तुम जिब्बनी इस्लामु मारा बोलत न गंगा बसिरा औरोमो न बारमते गा बसिरा औरोमो न बारमते वा को गुतु वा बारे अबर jarraba gada ba abar ubbu kaisa jira siyasa deisa arralle hota the addayo qabate addarugan dubbatas be dubbatu kanaaf siyasa dana wasa islama warri diidan ammas imsedinu bachisa hin sodaanne yoo rabbi jettan taate wallahi bakka teessutti laagaate ati arrabaati gartee hawaasa islaamaatiin diidu san dhiiteessee kana si keessaa gad darba ati ulamaa halkanii guyyaa garaa hidhattee gartee hawaasa kana jaaru jirtu eeji beelayitee dheebottee baadiyyaa fi magaalaa keessa deemtee hawaasa kana walitti qabachutti jirtu dafqa isaanii kana duraan dhaabbadhee gartee hawaasa kana harkaa diiga jettee ati siyaasaa keetiin dura dhaabbatte bakka takkatti arraba kan keessa keessaa darba biiznillah ammarraa eegalee laal nooleen kaqallooti daga kaqallooti ala kaqallooti kabareentooti oburraan kabareentooti aniichi kabareentooti itun kabareentooti harargee waliigalatti ta'u ummata islaamaa qubsuma eenyuti ilmaan bareentooti bareentoota eenyuti oromooti haasoo kana waan inni sitti haaseef gosa waggaa 400 siyaasaadhaan wal lolchiisan gosa arabaa mujiizaan rasuulaa khiyyaa tan jalqabaa isii tana gosa tana walitti araarsu sallallahu alaihi wasallam bona keessa arsiin keenyuti kabareentooti mandoo keenyuti kabareentooti yaa siiko keenyuti kabareentooti amantiin teessanoo islaama eenyu kan rabbi wannummaan isin islaama waliin dhawanii wal fixxaniif wanni lafarraa baddaniif isin wal fixuudhaaf rabbiin rakkoo isinitti buusee hongee argettis arsittis sirritti siima sirrumatti siima kana siimuun oromummaadha oromummaan antana himu jibbitu yookaan jiraattu taate ta isin gabroomsitee hangammatti daaraa isin goote waaqa guututtis duudhaa baate jarra bagatittis duudhaa baate dubbii gabaabaadha biyya faranjiitiin jiraate kana dhiiga ammadatti na balleessuu hin dandeessu bakka akkan si buusa አማርኛን የምታውቁት ሙስሊም ወንድሞቼ ዛሬ አፉ በሉኝ በፖለቲካ እያደረጉ የሙስሊም ልጆችን እየከፋፈሉ በዘር ያጣሏቸዋል። በሱ ጉዳይ ላይ ነው አትኩሬ ትልቅ ወንጀልና ሙናፊቅነት ስለሆነ
ይሄኛው ጉዳይ ነው እንግዲህ እኛ ላይ ካላ ሙዚባን እያወረደብን ያለው። እናንተ የእኛን ትእዛዝ እምቢ ስትሉ በግብርም በእስርም በግድያም በሁሉ ነገር የሚያስቸግራችሁ መንግስት ላያችሁ ላይ አረጋለሁ ያለው አላሁ አሐድ ነው። አሚን። ይሄ ሁሉ ችግር፣ የህይወት ውድነት፣ ደም መፋሰስ፣ መጠላላት፣ ይሄ ሁሉ ሙዚባ ነው። ካላ ጋር ክርክርን ስንጀምር ድህነት እንጂ እኛ ላላ ጥሩ ሆነን አላህ ለኛ ክፉ አልሆነም። አላህ ለኛ ነፃነት ነው። ሱረቱል አሽር ላይ እኔ ቁርአኑን የሰጠኋችሁ እናንተን ለጻና አወጣችሁ ነው እንጂ እናንተን ባሪያ ላረጋችሁ ወይ ላሰቃያችሁ አይደል ያለው አላህችን ነው። አሚን። ሩጂ እንግዲህ ይሄ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ነው እንትን ያልኩት። አፉ በሉኝ። እንግዲህ በአማርኛ የምታውቁት ያላችሁ ፍቅር በልባችሁ ላይ ይንገስ፣ ሙሐባው በልባችሁ ላይ ይንገስ፣ ከፍ ይበል፣ እንደ ጀነት ዛፍ ይለምልም። የሙስሊም ልጅ የሙስሊም ሴት ነው። የረሱል ሙሐባ በልባችሁ ላይ ይንገስ። መንገሱ በረከት ስለሆነ ረሱልን የማይወድ ይውደም። ቀልቡ ይሰበር። ከፍ ያድርጋችሁ በሀብትም በሁሉ ነገር በአኺራም አላህ ይታረቀን። አሚን። ይሄን ነው የምላችሁ። isa kana bo afaan amaaraatiinis nu dubbadhu haasawaa kan kee jaalanna waan jaaniif maaliif alul muhabbaadha. An ustaaza miti, an ustaaza miti, an ulamaadha miti. እኔ ኡስታዝ አይደለሁም፣ ዑለማ አይደለሁም። እኔ አሉል ሙሐባ ነኝ፣ እውቀት የለኝም። ግን አላህ የረሱሉንና የሱ ውዴታ ሰጥቶኛል። አልዋሽም። እቺን አቀታል ዑለማዎቻችንን ከልቤ እስከሚነድ ልቤ እስከሚነድ ነው የምወዳቸው የማከብራቸው የኔ በረከት ስለሆነ። እንዳው ሲያወሩ ዑለማዎቻችን በሰው ተመስሎ ጅብሪል አሚን ረሱል አሚንን እንደሚያስተምራቸው ሁሉ እነሱም በሰው ተመስሎ እኔን የሚያስተምሩ ይመስለኛል። ነገሩ ሙን ነው። አላህ ተአምረኛ ነው። ዑለማውኒ ኩምበራን ዋነት ተፈካተ ነመሸ አሚን ፋኒሽ ያንዋር ፋኒሽ ሁንዲ ሳኒ ኮኒ ሳነት ተፈካተን በር ረሱል አሚን ጅብሪል አሚን ነመ ፈካቴ ሪያሳኒ ሳይበ ፈካቴ በርሲሳሚ ኢሳኒ ሰከሰመ ፈካተኒ ነበርሲሱ ጅረን ቲም ቤካ በር ዋሂ ነቲ ቡሱ ጅረኒ በር ኢስንቲስ ቡዛ ጅረኒ በር ሁጂ ረቢ ከመ ቀብቲ ምቲ ዲካን ሳኒ ስኒፊን ገለባ ዋና ከነማ ከናምቲ ፈጎ ወደ ሰደርካን ሳኒ አላህ ነምኒ ጀቹ ወበላይ ሰከያ አላህ ሆነ በርላል አላህ ኦጋንጀ ከነበር ላል ጅብሪል ራቀቢ ሚካኤልን መላእክታን ኩበረው ጋ ከነት ራፈሙ ከና ፊተኪን ራፈምቱን አርካ በርቦ ይሽሽ ዳጋያሜ ሲፈካቴቦ ዳጋያሜ ሲፈካቴቦ ዳጋያሜ ሲፈካቴቦ ዳጋቲና ማን ሲፈካቴቦ ሞቲ ረጋን ቀምነት ያማን ሲፈካቴቦ አሃድ ኦጋንጀ ከነበርቦ mana kana fi kana tila girgidda kunundi kana ta dunya kun rafa ma barbo baari ko walde Allahu akbar motin ikatin kamne amane mbeko itis nama ya mbeko awasa sadum kan lalle ጤና ተስማሚ ምቹና አስተማማኝ ነው። አላችን ከሁሉ ስላለው ብልጫ አያዳግትም ለምርጫ። አላችን የዓለም ሰላም ነው፣ የዓለም ፍቅር ነው፣ የዓለም አሸባሪ አይደለም። እምነታችን
يعلم عندنا يعلم فكرنا سلام ما نسانا يعلم بركتنا مدانيا كان أبغى دوبر ربي نسنا بشروا وبلاين كي نقدر خافان بلا بيخاني سوانا دا وثنيف محبات أنا ست خاف تامتي محبات أنا بر على المحبة كاسافر نبرة شافر دين إسلام برة شماف أما لي علماء إلا ميت أن علماء أو تجارة تني سندم بيسا علماء أو تجعله ونين جالة داي إسلام أجعله إنيم تينو خنين جالة كايسنيف دواتي سنجو 100% إرجاساني شير قرودان وهم تقرودان دين كيسان برة شاف بليان فيسبوك كيسان كانان تفاجأ ما بليان دوبرتي برة دون الدنيا قوتون جالت دوبرتي صلوات بوفت تنبوفني أجويتو ربي نسن جالت وملايكانيس أباري dhiirri bareedaan dhiira salawaata boos kan dubartiin hundi jaalattu hoggaa daansii tiiktook gubbaa goote atis hoggaa osaaltee ati mariyoon qaba atis hoggaa achi gubbaa daansii mariyo te bar ati dubartiin na jaalataa bakkana bartaa mi takka dhiiraa na jaalataa no si tuffachaa jiran silaa qaadimaa silaa argattulleedha ifirraa dhabsiisaa jirta sababa sanitti riskiin teessiraa deemaa jirti diin hin qabdu maaltu si fuudha atis خبيجة ميكا سيبر بادو أكيرا النستا ميري دبرتي ميكا تسيبر بادو تجلاما ربي نزل كرتو ميري رزقين تيسير كابدي رزقين تيسير كابدي سلا ذكري ربي ذكرها أشيكو بتي باته ربي نسي بيسي ميكا سفوت ربي رايس براخار كته يوم ماس ربي سرا خاص إفيش دويتين بونين بيجا بقى خيس جرتان كينيا تنا خيس عايز دنا سوديس بقى خيس جرتان ميتا كاتشتنا سورم سجين أحدين inni kun si jibbine si jaalata inni kun karaa maakeeti kanaan abbaan kee sii kennani yaadannoodha amaanaatti si dhiifatan rabbiin kun masri keessaa isin dhiichisin kan hundi si qabalu biyya arabaa keessaa isin dhiichisin taayiti wanni rabbi caalaa nama gammachiisan jirtu kun nashiida ajaa'ibatiin si himutti jira si karramti yaa tiiktook kee kana gubbaa ildiin kan kee beeksisi laal mee ummata amaaraa laal amaarri biyya teenya keessatti alaabaa isaanii ol dhaabbatanii amantii isaanii akkasi kabajutti jiran ati biyya teeti irratti amantii tante akkasi kabajee ni beektaa an kabajeen hin beekaa waan inni hin godhin duuba waan namni godhatetti maafii ni naafa dhagaa guddaa tokkootu niin fixadhaati dhagaa guddaa tokkootu bara meeqa xuraawee tulluu gubbaadha ta'a qaamaan dhiqadha je'ee bishaan keessa dhagaa jiru arkee bishaan gubbaa ka'ee gabborore gagagagagaf je'ee hoggaa bishaanitti gabbororu dhagaa bishaan keessa jiru adda tanaan dhaheetuma osoo bishaan keessan bu'in bishaanii ala bu'e dhagaan kun inni qaamaan dhiqadhaaf gubbaa kombol je'ee bishaanii gabborore teestaadhaan bishaan dhagaa keessa jiru akkanuma gaf godheetuma osoo bishaan keessan bu'in gamatti gaf je'ee bu'e hoggaa bu'u hajee qaama dhagaan bishaan keessaas wayi bu'eere gubbaa gabborore silaayis ol bororuu wayi dandaya dhaggeeffadhu yoo haasawoo beeyte jechuudha by the way haasawoo kiyya kana haasawa hikimaa rabbi naa haasawisiisa waan ta'eef hikimaa rabbiitu naa kenne kennaan rabbi naa kenne kennaan ittiin nama dammeessu rabbiitu naa kenne akka malee haasawoo kiyya yoo dhaggeeffatte hedduu bilchaataa taata waan hin barreessu keessatti illee tooftaan ittiin dubbadhu hin qaba tooftaa abbootiin teessan dur ittiin dubbadhaan ammaas hoggaan dubbadhu nirraafamaa miti مخلال نرى فهمت لقج زلقلقة إسجاني إنساني إذا كان لا لا ما هو نكين الله أكبر أكنته جانيتي كمان كم لا تخا كم برتة فيو ما قبضني لا كبر دولا فيو ما برتة أقول ما تاوسيدا أكسيت ناسو نا ملا توبرين توتي كون هاسو عادة تيسني وليف قلّام
Ingiliziin dhufe malee baadiyyummaatti yoo takka dhiisee hin beeku jechuudha. Ani immoo baadiyyaati. Waliif gallaa. Magaalummaan danda'e munaafiqummaatti si galchiteeti munaafiqummaarra deebi. Ni magaalomettee baddee. Obsirreessi. Hariifa ta'e akka warra baadiyyaa. Ofin gogodin. Ofin gogodin. Ofin gogodin. Take care. Acceptive godhi of harkadhu. Kana duuba dhagaan kun kombol jee gabborore. Bishaani gabborora bar. Qaamaan dhiqadha jee. Dhagaa qaamaan dhiqadha. Laal akkatti haasa'u beeku Oromoo kun. Amma tun haasawaan beeku. Haasa'u kanaan haasawitu. Gosa deemtee arrabsitu. Jettee. Amma ati siyaasaadhaan bilisoomsite egaa. Gooticha keenya. Dura gosa ta'e baradhu siyaasaa haasa'uun dura hundi ka'e. Deemiti durraa. Ikra bismi rabbi kallazi khalaqa al-insana min alaq. Deem shamin irraa baradhu. Shanawar irraa baradhu kuno online irraa. Nasir irraa baradhu. Abdusalaam Kadir fa'aa irraa baradhu. Deem raayyaa baama jaarraa baradhu. Duuba tana gabbororraan amma kombol jee gabborore. Hoggaa gabbororu bishaan teestaa laal dhagaa bishaan keessa jiru teestaa kanaan deetuma gamatti ciu taane. Osoo bishaan keessan bu'in. Amma bishaan keessaas wayi bu'ee inni qaamaan dhiqadhaa xuraawee jeeti dhagaatu bar xuraayee jeegatu taala dhagaa. Amma hoggaa gatu taalu gaa olis deebi'uu bakka isaarraa bororee wayii danda'a. Amma rifatee lafaa ol ka'etuma dhagaa bishaan keessa jiru dhagaan bishaan keessa jiru arri qabaa miti calalaqee arri qabaa. Yaaboo ani gartee bishaanii ala taa'eetiin akkanatti xuraawe. Yaa dhagaalee bishaan keessa jiru. Isinoo maaltu kanatti isin xureessee jee gaafate. Aboo nuti gartee nutu wal xureessee janiin dhagaan bishaan keessa jiran. Jeeni akkamitti wal xureessitan. Kunoo walirraa riguu dhabneeti kanuma wal bira tatteenyaa jaaniin. Silaa walirraa riine. Yee. Silaa walirraa riine. Wal qulqulleessina ture. Dhagaan bishaan keessa kanuma wal bira tattaa'ami. Ayyee webi. Raammoodhaaf deebiin kanneen qaamaaliif raammoon akkam seeta. Raammoo laal. Dhaggeeffadhu. Laal. Osoo siree teenya gubbatti yookaan mana keenya keessatti sireen teenya nun dadhabini. Tuqaanaa fi teeyfiin siree teenya gubbatti nu dadhaban. Laal. Osoo mana keenya keessatti sireen teenya nun dadhabin tuqaanaa fi teeyfiin siree teenya gubbatti nu dadhaban. Teeyfiin lafatti wal nyaatti. Nurratti wal baatti. Dhiiga keenya tuutuudhaaf. Yoo natti aarte deemiitii qotee bulaa ta'iitii qotadhuu nyaadhu jeen namtichi saree biddeena dhoorkate. Kaara nyaate. Yei. Solleeseetiin isa lafa kaayame. Ana caamma nuuri. Rasuulli qare. Beekumsaan way wallaalummaadhaan beekumsaan isa mogoleessa fita. Quraanaan harka qaba, toohidaan harka qaba. Ulamaan harka qaba daa'ii.
kanneen osoon qabu isaanirraa osoon baradhu akka ustaad Ahmadiin Abbaa Jabal fa'arraa osoon baradhu Sheekh Abdusalaam fa'aa osoon qabu Sheekh Anwar fa'aa osoon qabu hiiki beekumsaan wallaaltuun dhuftee nama mo'uu hin dandeessu namni beekumsaan nama mo'a malee wallaalummaa fi arrabaan nama mo'u dayyuusa waan ta'eef munaafiqa waan ta'eef irra laalin qabadhu duuba tana eenyumti kee siyaasa margee baa maariyo tun takkaa hin jirtu tana maqaa mallasiisinii baase arsiin gosti tabbaa keessaniiti hundi kan kee na dhageessaa ana niicha bareentooti boo ana ittisu bareentooti baleessa kiyya sirritti na laalii jaan ano barrecha bareentooti baleessa kiyya kadda kallachaa ana noolee bareentooti ana dagaa bareentooti ana Shariifaa bareentooti ana Qaalluu bareentooti sirritti na laali waatu narraa ifaa wanni ifaa kunis dhugaa rabbiiti yookaan beekumsa kiyyaami ana siikoo bareentoo Oromooti ana mandoo bareentoo Oromooti akkanatti beeki haa muslim kabiraatis kiristaana amantii isaatiin mirga qaba ana kamachaati kun olaal jimma machaa kana laal jimma baay'ee baara kana kamacha abbaa kiyyaati makadeera keenyaati isaan obboleessa abbaa keenyaati kamacha boorantichaati wallagidis kamacha boorantichaati shawaan kabareentoo keenyaati wallo kabareentoo abbaa keenyaati Habichu barentot. Akasin nalala na wallo yi chabarento. Ana salalti chabarento. Ana shawa barento sif gala. Sif gala. Ana kharri chabarento nalali jagaisa. Ana arsi chabarento nalali. Ana bali barento nalali. Lo aso kabetu dati. Muslim biyya tiyya irratti akka bareentotti an muslima hukumii quraanaan hin godhadha akka machattis muslima kan kiristaanaatis kiristaanummaa isaatiin wanta godhata islaamummaa adda adda qabna qabsoo fi eenyummaa oromummaa waliin qabna kiristaaninis amantii isaa dagaagsu jira oromoon kiristaanaa nutis amantii keenya hin dagaagsina amantii keenyaan duroomna amantii keenyaan bal'anna isii tana nuti amantii namaa ana rabsutti takkaan jiru obboleeyyan kiristaanaa takkaa tuqee hin beeku ka waaqeffataa tuqee hin beeku hoggaa rasuula kiyyaa arrabsaniis hoggaa oromoo islaamaa arrabsaniis hin arrabsine Nervous. Wala la walim denif. Garu ujala ma fi sadi dubbadde dubbi rasul hasan. Dubbi rasul amin ujala ma fi sadi dubbadde. Dubbi sun tamuduras ini me katti dangale hangammat. Wanni siyasa oromo tolchu dide dubbi tana wan taate. Dubbi na diga madafa balleste boti de yala farra balleste wan taate. Jarrafa balleste wan taate. Nama milena meek. Amantiidhaan nuti duuluudhaan waan balleessite waan taateef hanga yoo malqiyamatti kana rabbi bira waliin dheedha rasuulaan akkas jettee garuu umrii tiyya guutu wallaahi wallaahi sin jedhe umrii tiyya guutu sayyidinaa bilaal rasuulli akramnaanu maqaa isaanii yaa mujee maraateemi an guyyaa isaa rabsisan irraa hin mataan kiyya sirriin hin jirre abadan walittiin fayyattee yaadde hanga yoo malqee amatti mas jechoota gurguddaan mataa isaanii hadawchaa jiraata hanga qabrii tana galifatti
أبدا. وكان جروك أمس 24 hours رسول ربي دقاقة ديما دنيا ونيت سن كيستيس دير كمان جالا لساتي سيني جا ميلا ليغم صلوات بوسو يغلتن أورومون دوتي أورومون كنا داتين سنرا رابطة موندابن أورومون لامي كنا تين سنرا رابطة موندابن قلبي تيسا غمچو كبدي مون كبد غمچو كبد سياسة كاوني بلالي فدوف سياسة تيسا وني بلالي فدوف سري لامتي ولا سنفتش سيفتي أمانتي لام في الدين سن دي أما اللي تبكى غابا واقو فان جيراني راجي جيرام سياسة تيسا تولي رتي سنجاراني مالي تلقى دينا في الرادور كتانين تلقى إيغان نبي ربي جئ خاني داميس نابه دوتي نراش دابت إيغان ربي زكري خلاص لولمان بي إثيوبيا سنرت ديمو خويانة في جنجان كاخون دينا ربي دابه سياسان تيسا نشي ديمتي كنو وياني خليسا كسي دم نقوت دارا نقوت ديمتي سانو بلايين نقوت مال جان سيتا تنكي وابي ينجي غلطو مينجي مالي فينجي اتدولون اندن دابر كيس ناسو يتنك زراب جتشون اندن دابر نندن دابر